waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma beekamu maqaan dargaggeewwanaa jedhamu malee hunda makata. Hunda makata. Amma sirreessaa jirra. Ijaarama keenyas dambii keenyas sirreessuu qabna. Dambiidhaan alatti sirreeffamu waan ta'eef waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hoggaa sadeen kana keessatti maal hojjete? Qofa ijaarsa hawaasummaa irratti misooman keessattuu biqiltuu ashaaraa magariisaatiin wal qabatee gahee leencaa taphachuun keenyan beekamaa jechaadha. Yeroo marasaa xiinsammuu dargaggeessatti irratti kan xiyyeeffannus akkasumas dadhabaa kaasuu, jabeessuu, kan kufe kaasuu, hanjabaate immoo harka wal qabachiisuu, harka wal qabannee wajjin furmaata kan ta'u qofa irratti yaada bilchinaa gaggeeffachuu. Isin wajjin immoo bifa kanaatiin natti toltu godinaalee Oromiyaa hunda keessa magaalaan hunda keessan deema baay'ee simboo nutti dhumaa jirtu jechaadha. Hooggansi martu keessan gama biraatiin waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ijaarsa mana jireenyaa, ijaarsa roozartii akkasumas immoo hoteelota adda addaa yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee keessatti lakkoofsa tokko Jammoo irraa qabna mana hoteelaa, lakkoofsa lama Dirree Masqalaatirraa qabna, bakka lamarraa qabna jechaadha. Mana barumsaa magaalaa Ambootirraa qabna, akkasumas mana baaburaa, magaazanoota, jiddugala gabaa ammas Amboo irrattis akkasumas Leemman irratti Finfinnee keessattis bakkee jiru irratti biiroo muummee tokkicha qabna, damee 36 qabna yeroo ammaa kanatti jechaadha. Miseensa 15,400tiif haala ijaarsa mana jireenyaa mijeessaa deemaa jirra jechaadha. Akkuma amma isin biratti diizanii keenya isin hubachiisaa kaayyoo keenya karoora keenya deemsa keenya hubachiisnutti magaalaa Finfinnee irrattis bulchiinsa magaalaa Finfinnee sadarkaa jiran hunda isaanii hubachiisuudhaan karaa mana jireenyaatiinis amma raawwii irratti bakka jiran irratti bakka tanaan dura diizaniin saarveen hojjetamee diraaftingiin hojjetee lafti diizaniin isaatis mana jireenyaattis mirkanaa'ee dhumee jira. Isa san mirkaneessinee sadarkaa federaalaattis sadarkaa magaalaattis fixannee raawwirra jirra jechaadha. Amma raawwii eeggachaa jirra. Miseensa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ta'uun taaniif xiinsammuu dhaloota irratti hojjechuudhaaf balbala kan banuu fi karaa kan mijeessu jechaadha. Diinagdeetti karaa miincee akka qabnu kan ibsuudha malee kan cabsu miti jechaadha. Caffee irratti karaa miiliyoona 300 ol ka'umsa irratti kan qabannee ka'aa jirru. Miseensa 760 qabna sadarkaa magaalaa hoolotaatti qofa. Miseensa 760 qabna. Miseensa 760 kana hanga dhaqee aadaa bargaa ga'utti asiin koloboo dabalatee fi aanulee jiran hunda isaa makatee kan qabnu jechaadha. Kanaaf isaan hundaafuu carraa hojii miseensa meeqaf dhuuma kan jedhu ogeessis kan ibsu ta'a. Isin wajjin immoo walitti dhiyaanne kana caalaa hojjanne ammam milkoofna kan jedhu waggaa 3 keessatti kaapitaala miiliyoona 320 oliin gaa'inne jirra. Hojjetaa 192 qabna. Waan kaan hojiidhaan adeemsarra waliin laalla. Galatoomaa jabaadhaa ulfaadhaa waan na dhaggeeffattaniif galata guddaa qabdu ulfaadhaa. Wanni kun baay'ee barbaachisaadha. Nuti magaalaa keenyaaf akka har'a nama carraa argatee gaggeessummaa kennaa jirutti hoggansa kennaa jirutti bara nu hoggannu keessatti magaalli potenshaala baay'ee qabu. Magaalli uumamni uumadhaan badhaase. Garuu immoo akka itti irratti hojjenne hanqina waan qabuuf akka umrii ishiitti guddachuu hin dandeenye. Magaalota biraati duubarraa akka taatu taate yoo irratti kan hojjetamu ta'e risoorsi san irratti effectively qabeenya keenya iffartii keenya beekumsa keenya qindeessinee yoo kan hojjennu ta'e yoo kan dhangalaasnu ta'e magaalaa baay'ee kompitant taate uumuun akka danda'amu dizaayiniin kun ni agarsiisaa jechaadha. Kanaaf isa sana waan barbaannuuf har'a waajjira sa'a booda kana cufnee namni baay'een hin dhageenye koottaan jedhe. Koottaa yoo jennu wantoota reefu waan nutti agarsiise keessatti waan akkanaa nutti uume waan akkanaa nutti uume jedhe sana nama maratti haa uumuuf. Uumuu qofa osoo hin taane namni marti gaafataa akka ta'uuf. Wanni waldaa kun yeroo baay'ee hin milkaa'u. Sababni isaa gurmoofnee hojjechuun beeknu waan ta'eef atoomnee qabeenya beekumsa walitti finnee hojjechuun beeknu waan ta'eef jalqabnee takka tarkaanfannee lammaffaa irratti wal lollu. So qabeenya guddaa bulchiinsi magaalaa keenyaa qabdu qabeenya guddaa magaalaa keenya
daayinaamizimii jijjiiramaa keessa galchuu danda'u qabeenya guddaa iddoo biraatti arginee abbaan qabeenya gurguddaan dhufee asitti odoo invest godhe magaalli hoolota zihool sochii turizimii Bishootu irraallee Adaama irraallee fudhachuu hin dandeessii jennee hawwin. This is the fact. Haasaa miti. The fact. Namni tempereecharii ho'aa sana caalaa qabana kana barbaada. Qabeenya akkasii sana bulchiinsi magaalaa hoolotaa dabarsee waldaa caffeedhaaf kenna. Waldaa caffee akkanatti yoo ilaallu most of them are the youngsters, youngidha. Historiin harkatti hin badinii, seenaan harkatti hin badinii, seenaan bornan gaafatinii jedhanii itti gaafatamummaa itti dhagahamuu hin danda'a jennee expect goona. Furthermore ogeeyyii akkanaa kana qabu odoo nama dhuunfaadhaallee dhaabbileedhaallee hojjetanii qabeenya walitti qabanii miliyoona 369 jedhamu kana walitti qabanii invest godhanii waan kana milkeessuu hin danda'anii jennee yaadna. Waan yaadaa turre amma injiraa dhufaa jira isin bira ga'e laga hoolotaa cehee nuun jetta. Wanni laga hoolotaa cehe kun lagicharra deemee overnight illee taa'ii nuun falliga'u maalata. Hojimaneen keessa maalinni hojimaneen keenya maalinni kan jedhu kilillii kaaftanii waliin mari'annee walii gallee hojimanee keenya qoqqoodannee yoo baane gaarii ta'a yaada jedhuun qaba. Waldaa kana baay'ee isaa waldaa nuti qabnu keessaa giriin kaardiyan qabu waldaa kana. Cimina isaanii beeknaa waa'ee riizoortii kanaa waa'ee naannoo kana irratti jiru akkamitti hojjetu akkamitti itti deemu waan jedhu suni abbaarraa wayya wanta kanaa yoo dubbatamu. Nuti garuu maa inni waldaa akka federaalaatti 100,000 keessaa waldaan giriinii qabu tokko keessaa tokko isaan. Cimaa ta'uu isaan beeknaa bakka baay'eetti akka hojjetan hin beeknaa. Isa kana nuti ragaa baanu jechaadha. Waa'ee hojii immoo abbaatu beeka. Akkamitti itti deemuu qabnaa akkamitti itti deemnaa hin jedhu sun dizaayinii isaanii kun nu biras jira. Kanas malee piroojeekti wannoo isaaniis jira. Waggaa 10 qabu. Numatu ijaaree kana nuti ragaa baanaa fi kanaafuu waan guddaa qabataniiru waan qabatanii dhufaniiru kanaan duras immoo waa baay'ee hojjetaniiru waan beeknuuf lafatti. Kanaafuu amma obbo Sanyiin fa'aa waldaaleen kun Finfinnee keessatti sirriitti beekamaadha. Oromiyaa keessatti sirriitti beekamaadha. Itti deemaa jiru. An nuuf carraadha, carraa guddaadha waan jiru sanan qabachuudha. Wanta nutti agarsiisanii hawwii guddaa bara dheeraa bakka adda addaa sennaa dhaqu. Otoo waan akkasii magaala keenya keessa jiraate yaadama jedhutu jira. An parsanaalii akkasittan ilaala jechuudha. Kan biraa sirriitti kan hooggansi keenyas bal'aan hin beekaa. Waldaan caffee gaafa hundaa'u seenaariyoo maa irraa ka'eetu hundaa'e. Dhimma jedhu sirriitti qaamni sirriitti diteeyil beeknu jira. Kaayyoon inni qabatee jirus kaayyoo bal'aadha. Mul'ata fagoo qabatee jira. Mul'ata isaa immoo iddootti mul'isuu eegale jira. Kanaaf kun cimee akkamitti tumsinaa waan jedhu irraa ka'amee gaaffii amma gara investimentiitti jechaadha. Investimentiitti deemame magaalli keenya maal qabdiyyuu maal kenninee waan jedhu kantiibaan kaasaniiru. Risoorsii kennaa uumamaa akka magaalotaatti qabnu iddoon kun ilaalamee akka waldaan kun iddoo kanatti invest godhu. Risoortiin bareenni akka inni ta'u murtaa'ee fi almost gara hojiitti har'a dizaayinii sana nutti agarsiisanii jiru. An waa hedduun kaasu jechuudha. Inni guddaan Finfinnee keessatti waan hojjetamu hin beekama. Akka magaalota adda addaa keessattis hojiin guguddaan hojjetamaa jira. Waan inni sirriitti qabatamuu danda'uu qabu tokko amma kan ka'e sila ariitiin akkamitti hojiitti seennee dafnee kana mul'isnaa waan jiru sirriitti qabatame gaarii ta'a jecha akka waldii kanaatti. Sababiinsaa hojimaata qajeelfaman nu harka jira. Isa kana bu'uura godhannee labsiin dambiin investimentii bahe maal jedha akkaataa kamiin immoo dafnee hojiitti seennaa amma kaapitaalis nutti mul'atee jira. Maaltu achi keessatti jira waan baay'ee impirees nama godhu jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Keessoo koo nama dhugaa baay'ee itti gammadeen jira jechaadha. Dhaloonni daa'imni asii eessa bashannanaaf iddoo tokko hin qabdu jechaadha magaala hoolotaatti dhaabbannee ilaallu. Kun dafee ariitiidhaan akkamittiin lafarra bu'ee
hawaasni keenya waldaan kun irraa fayyadamaa waan jedhu sirriitti irratti hojjetame magaalli kun carra qabeettiidha. Dhugaa dubbachuudhaaf carra qabeettiidha jennee kaasuu dandeenya jechaadha. Karaa biraatiin sirriitti kan ilaaluu dandeenyu iddoo baay'eettis sila jalqabarras ka'ee jira. Dhimmi waldaa jedhu kun maali seenaan kaleessa dabarsine har'a immoo maal gochuutu nurraa eegama dhimmoota jedhan sirriitti ilaaluutu gaarii ta'a jechuudha. Maanejimentiin isaa sirriitti cimaa ta'uu danda'uu qabaa waan sanan kaasa jechuudha. Kallattii adda addaatti karoora bal'aa qabannee asitti waa eegallee iddoo ta'etti waa eegallee akka rarra'ee nafnee cimina guddaa nu gaafata waan sana. Nus akka nama tokkootti maal wal deeggaruu danda'uu qabna akka magaalaatti maal deeggaruu qabna isin immoo akka waldaatti ciminaan maanejimentiin isaa sirriitti cimee waan amma qabatamaa bareedaa kanaaf waan gaariin arginee jirra waan argine kan ammoo waaqayyo xumura isaa nu agarsiisuu waan sanan qaban illee baay'ee gammadee jira jabaadhaa waan sanan kaasa jechuudha. Waldaani kuni akka magaalaa keenyatti hundaa'ee damee mataa isaa hunda horate waajjira hunda kan qabuu fi hojii socho'uu qabu karaa kamiyyuu kan socho'aa turee fi ispeeshaalii miseensa horachuudhaaf waggaa 3-4 keessatti miseensa bal'aa akka sadarkaa magaalaa fi naannoo magaalaa kanatti kan horate ta'uu isaati jechuudha. Magaalatti iddoo qabdu keessaa iddoo baay'ee bu'uura ta'e iddoo itti magaalaa kana jijjiiruu danda'u imeejii magaalaa kana gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin jijjiiruu danda'u keessaa isa olaanaadha fi iddoo magaalli qabdi ija magaalaati. Boru dinagdee magaalaa kana jijjiiruu keessatti iddoo olaanaadha kan jennu keessaa isa tokkodha. Normaalii wanni dhiyaatu waan gaariidha. Akkuma sila kaan waanuma amma ijaan arguu dandeenyu wayii wanni nuti fakkeessu jiru abdii wanni namatti horu jira qabatamaadhaan. Boru kun magaalaa walitti keessatti yoo jiraate magaalaa kanaa miti naannoo kana fayyada. Finfinneen achitti rakkatu gadi ba'eet boqata. Iddoo kana taara galfata. Kanaaf Finfinnee gadi kan jiru immoo uummanni bal'aan jira. Iddoo kanatti dhufee waa boqachuu danda'a. Kana bira darbee lammii biyya alaatti tajaajiluu danda'a. Dhuftanii dhimma kanarratti haala kanaatiin mari'achuu keenyaaf galata guddaan isinii qaba jechuudha. Diizaayiniin akkaataa kanaatiin dhiyaate haalli kanaan dura gaafachaa turres haalli kanaan dura mari'achaa turres har'a yoo lafa qabatuu fi hooggansa keenya biratti yoo dhiyaatu waan guddaa fi waan gaariidha. Galatoomaa jechuun barbaada. Garaa biraa dhimmi kallattii magaalattiin wanti isin cinaa dhaabbachuun nurra jiraatuu fi wanni isin gargaaruun nurra jiraatu akka hawaasaatti akka hooggansaatti namni kamiyyuu kanatti wanni isin cinaan dhaabbanneef waan jiru natti fakkaata. Amma iddoo sanitti wanni hojjetamuu irra jiraatu waan aadaa fi safuu uummataatiin wal qabatu wanni jettanii kaasan sirriidha jechuudha. Hawwata alarraa ka'a dubbiin naannoo diizaayiniititti alarratti maaltu hojjetamuu qaba aadaa uummata Oromoodhaa ibsuu danda'u wanni jedhu laalamuu qaba. Meebii achirratti amma bokkuun jira bokkuun laalamuu qaba. Aata siinqee jirti siinqeen laalamuutu irra jiraata. Odaa argeen jiraachuu gubbaarratti wanni gaariin jira jechuudha. Hin yaadna waaqni fiixannoo haa baasu. Koostiin xiqqoo miliyoona 300 fi wayii kun egaa dargaggeessi dhabuun nus isinuma deeggarree bakkuma jirrutti wal gargaarree yoo fiixan baafne gaariidha an jedhuun qaba galatooma. Waldaan Caffee akka magaalaa keenyatti warra seenaa qabeessa ta'e ijaarsa mootummaa keenya wajjinis wal qabatee warra seenaa galmeesse warra hojii guddaa nu wajjin hojjete waan ta'eef waan amma nuti risoorsii qabnu qabeenya qabnu hunda isaaniif kennuun keenya isaanitti hin baay'atu. Waan nu wajjin dhaabbataniif qofa doon ta'in dargaggummaa isaaniitiif kana kennuun keenya isaaniif hin baay'atu. Amma hojii isin jalqabdan kun akka magaalaa hoolotaatti odoon ta'in akka Oromiyaatti hin beekamaa jechaadha. Dargaggeessi Oromoo as keessa hin jirre hin jiru. Godinaaleen as keessatti isin biratti hin hammatamne hin jiru. Kanaaf akka hoolotaatti odoon ta'in akka naannootti beekama waan ta'eef nutis beeknee waan isin deeggaruu qabnu isin deeggaruu akka qabnutti ilaaluun gaariidha. Diizaayinii kana nuti mari'anneerra an guyyaa tokko sagantaa qabattanii dargaggeessi magaalaa hoolotaa keessa jiru hanganda hundayyuu jiru aanaalee ollaa jiranillee akkaataa isin affeertanii dargaggeessi illee abdii toruu dandeessanitti odoo guyyaa tokko waliin mari'attan even if miseensa illee hin horattu galiillee irraa argachuu dandeessu waan ta'eef waan dhiyaate yani waan gaariidha jabaadhaa jechuun barbaada galatooma. Kaayyoo hundaa irraa kaasnee ilaalla dargaggeessa kana ijaaranii diinagdeen ga'oomsuun dargaggeessa akka waliigalaatti abbaa biyya kanaa ta'uusaa karaa diinagdee yoo ga'oome karaa hawaasummaa waliigala keessatti hojjechuu danda'u yoo ga'oome biyya kanaaf tumsinni godhu olaanaadha. Abbaa biyyaas ta'uu keessatti dinagdeen baay'ee murteessaadha. Egaa hundeeffama isaarraa kaasee kanaaf akka hundaa'e beekamee hojiin hojjetamaa jiru akka mootummaattis qaamuma kana keessaa tokko. Waliigala garuu akka waldaa kanaatti waan amma jalqabame kana kaayyoo amma jalqabamee fi galmanni keewwate waliin yoo ilaallu waan amma ilaalaa jirru sadarkaa magaalaa keenyaatti
waan lamman hojjetama jennee piroojeektiidhaan wal qabsiisanii agarsiisaa jiran kana magaalli keenya risoorsii guddaa qabeenya guddaadha kan dabarsee laate sirnaan itti fayyadamuu irraa kaasee agaa boru abdii irraa horatee keessattuu Finfinnee irraa kaasee amma lixa kanaatti waan amma wancitti argaa jiru. Waa dubbachuu yoo ta'e wancitti argine asitti immoo waan amma argaa jirru kana sadarkaa wancitti maaltu as fiduu hin dandeenye wanci xiqqaa finnee asitti hojjechuu hin dandeenye waan jedhusa waan abdii namatti toru akka ta'e namatti agarsiisa jechaadha. Piroojeektiin kun bal'aadha. Borollee bal'ifannaa fi kanaa oli piroojeektiin sun hin deema yoo ta'e uummata naannoo sanaa wajjin guddachuutu irraa eegama. Ikooturizimii mataa isaatiin kanuma wajjin waan wal simu waan ta'eef naannoo kanarratti illee waan uummata waliin hojjechuudhaaf yaaddanis dabaltanii namoota naannoo sanaa fi arraawundii sanaan wal qabsiistanii yoo dabaltanii kaastan gaariidha. Kan diizaayinii ani baay'ee yaada asirratti yoo kennuu baanne gaariidha. Ogeessi walitti qabame yaadota dabalamuu qabus waan hafanis waan irra caalaa karaa kanaan divilooppatoo ta'e gaariidha jedhus ogeessi osoo yaadatti kennee waliigalatti gaariidha. Waliigala garuu waan amma argine kana isinis har'a qabattanii akka inni lafarra bu'u akka inni qabatamaa ta'u gochuudhaaf hojjechuu isinitti jiraata. Warra milkaa'u ta'aa isin jechuun barbaada ulfaadha. Uummataaf kan quuqamtan, naannoof kan quuqamtan, lafaaf kan quuqamtan, dargaggeessaaf kan quuqamtan, ogeessa dargaggummaadhaan guutamtan bilchaatoo qabna waan ta'eef waan isin qabaanneef qofaaf wanni nuyi hin dandeenye hin jirruuf. Nuyi wanni guddaan wanni beekuu qabdan hubachuu kan qabdan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa keessatti wanni hin dandeenyu jedhamu tokko hin jiru. Wanni nu bira hin jirre maalinni tokko innis maalin hin dandeenyudha. Lammaffaan hoo dabalata ta'e hin qabnuudha. Hin qabnu hin beeknu, hin dandeenyus hin beeknu. Wanni nu hin dandeenye hin jiraatu. Maallaqa qabaachuu maali dhiisaa maallaqaa miti. Wanni guddaan tokko haamilee, lammaffaa ofitti amanamtummaadha. Sadaffaan qindoomina bilchina qabu. Afraffaan murtoodha. Shanaffaan raawwiidha. Waan guddaa yaadu fagoo laalu waan xiqqoon calqabu dafanii raawwachuu bakka mul'ata keenya ganamaa wanni hin geenyeef tokkollee hin jiraatu jechaadha. Kana hin mamina, hin shakkina. Isin wajjiniin hojjechuu kan hin dandeenye eenyu wajjin hojjechuu hin danda'amu. Hooggansa jijjiirama keessa dhuftanidha isin. Hooggansa jijjiirama kanaan nu wajjin hin jirtanidha. Dargaggeessa qabatanii kan deemtanidha. Isinimtis dargaggeewwan. Kanaafuu har'a irratti kan diina keenya waloodhaa hiyyummaa keenya garagalchine yoom garagalchine? Tokko manneen kana wannoo piroojeektiin kun hojiirra ooluudhaaf siidaan dhaabbataan arkitektii waldichaati, ogeessa waldichaati, ogeessitoota kan keessanii, ogeessitoota magaalaa kan jirus, naannoos kan jirus walitti qabnee bakka tokkotti waliin sirriitti hin laalla jennee jirra jechaadha. Hin laalla. Dursa garuu bishaan mataa yaa'a waan ta'eef bishaan mataa yaa'a. Ogeessi ogeessa, hooggansi hooggansa. Bishaan mataa yaa'a. Dursa isinii wajjin erga irratti walii galle barbaachisummaan isaatii fi yookaan immoo hawwachiisummaan isaa ammam gahaadha kan jedhamu erga ilaalcha hubannoo bulchiisaa keessatti erga nuuf galfattanii booda kan ogeessaa wanta akka nuun cinqu. Maaliif jennaan ogeessi ofuma isaatiif iyyuu itti makamee akka sirreessus goona. Innumtuu waan sirreessuu qabu walumaan iyyuu akka sirreessan ni goona. Dabalata yaada dabalata ogeessiif ogeessi kallattiidhaan walitti haasa'anidha. Akka hooggansaatti garuu hooggansiif hooggansi hubannoo walii laachuun dirqama waan tureef. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa wanni kaayyeffannee hundi isaatiiyyuu agaarraatitti hojiirra hin oolaa jiru sila. Otuu magaala akkuma magaalli kun nu hubatetti hooggansi sadarkaadhaan jiru hundisa kaayyoo waldaa kanaa mul'ata waldaa kanaa oduu walqixa nuuf hubachuu danda'ame qaata hojiirra oolchinaa jechaadha. Amma ji'a dhufu kana keessas calqabne kallattii hojiitti hin galla. Garuu adaraa kanan isin hin jedhu qaamni milaallatu as keessa jirtan hundi keessan akka keessanitti nu bira dhaabbadha. Tokkoffaa waan harkaa qabdaniin. Wanni harkaa qabdan maaliin? Maashinaroonni hin jiru. Maashinoonni qonnaaf ta'an haala mijeessan hin jiru. Maashinoonni magaalli konistiraakshiiniin ittiin fayyadamu maashinaroota kara biraatirraa finnee as dhaabnee maal jechuurra nu dhibasi nu rakkisas. Isa harkaa qabdan kanaan oonu mijeessitan. Kan biraa maallaqaan isin hin dhimnu. Maallaqa bulchiisan gaafan. Mootummaa wanni maallaqa gaafatamuu qabu yeroo ammaa kanatti. Garuu nu humna hin qabna. Teeknikaala nu gargaaradha. Murtoo bulchiisaa nu gargaaradha. Maashinoota haala jiraniitiin nu gargaaradha.
san kan darbe immoo koomenti nu godhaa. Yeroo marasaa koomenti nu godhaadha. Anaaf yaada naaf laadhaadha. Bilbila kuni bakkee kuni akkana kana maaliif akkana maal taatan maal rakkatan naan jedha. Deebisaati immoo na gaafadha. Waan jiru hunda isaati irratti walaa na hordofaa na gargaara. Kophaa keenya homaa gochuu hin dandeenyu. Hojiitti hoggaa gallutti maal goona humna namaa of danda'e ijaarraaf asumatti. Humna namaa of danda'e. Garuu wanni dabalataa maalinni akkuma magaalaa Finfinneetitti qala'iinsa gabaa to'achuu dandeenye ta'u kontirool goonee ta'u nuun alatti wanni tokko dabale noo kan jedhu nuyi gadi baanee ta'u. Akkuma sanitti dhaabaa jennee ta'u kan sirreessuu dandeenyu humna isinii ta'uudhaaf asittis hin barbaanna hin hawwina keessoo keenyadha. Garuu maal nu barbaachisa? Deeggarsa nu barbaachisa. Deeggarsa maal nu barbaachisa? Tokko tanaan dura amma waggaa lamaaniif biiroo nuu kennitanii turtanii jechaadha. Biiroo qabnaayyuu isin bira fuuldura bulchisuma fuuldura biiroo qabnaayyuu. Amma asii biiroo duraan kara keessa waldaan kireeffatee biiroo akka hin banneef neeyyamu jechuun kostiin isaa wannoodha. Nama dhuunfatirraa waldaan biiroo kireeffatee taa'u jechaan rakkisaadha. Kanaaf waan jiru bakka jiru irratti waan biraatiif ijuun kennama waan ta'eef waan waliin hojjennu irratti iddoo tokko isaati irratti otuu isin deeggarsa nuu kennitan taanan biiroo godhanne taanan maanajimentiin wanni nama maarkeetingii qabna. Baay'ee maarkeetingiin asitti hin jira. Maarkeetingii qabna asirratti. Maarkeetingiin qala'iinsa gabaasii inni hojjetaa silaa jechaadha. Dhiyeessii buna irratti eeyyama bunaa fudhannee jira. Eeyyama buna gabaa biyya keessaa hin qabna. Amma jiddugala gabaa keenyatti bunni dalloo mannaan jira. Bunni wallaggaa jira. Bunni jimmaa jira. Bunni irgaa caffee jira. Bunni bulee horaa jira. Bunni harargee jira. Buna naannoo saddeetii ta'utu jiddugala gabaa keenyatti jira. Isa irratti sirriitti Finfinnee keessatti akkuma hojjechaa jirru kanatti asis maan hojjanne nu ijoollee keessan ijoollee magaala kanaatti asumatti isin tajaajiluu qabu. Isin tajaajiluu qabnaadha baay'ee. Kanaan alatti iddoo itti hojjannu qarqaruma daandii marraayis qarqaraan ta'u duubaayis haa ta'u iddoo tokko isaa sheediin hoo jiraate sheedii fi fuuldura isaatirra ofii keenyaan bajatas isin gaafannu baay'ee. Iddoo xiqqoo isaa ofii keenyaaf qorqorroodhaan rukunnee yeroodhaaf hojii keenya sustainable hoggaa ta'e achumatti iyyuu waan isin nu murteessitan iyyuu hin beeknu jechaadha. Nu gargaaruu qabdu jechaadha. Kanaaf iddoo sanirratti iddoo itti hojjennu iddoo itti gadi ta'effannu biiroolee mi'oonni biiroodha akka jirutti guuramee mana nama dhuunfaa jira jechaadha yeroo ammaa kana. Dakka ganda jira jechaadha. Achuma bakkuma reezortii keenya achuma jira jechaadha. Biiroodha mi'a biiroo asii guuttannee turre maal gochiin achi gadi deebisuu hin qabu. Maaliif asiif ramadamee asiis muudamee jira. Kanaaf asirratti bulchiisa wajjin walii gallee waan barbaachisaa ta'e deeggarsaan waan nu gaafattan kamisaatu hin deebisna. Deebisaa jirras fuulduraafis hin deebisna. Dafnee deebisnas tanaan duras deebisaa dhufne waan ta'eef. Fakkeenyaaf harka qallee ijaarsa mana jireenyaa harka qalleeyyii tanaan dura asitti ijaarree jirra mana tokko ijaarree jirra natti fakkaata miti mana tokko ijaarree jirra. Akkasumas immoo ergama waan kontribuut godhamuu qabu deeggarsa waan godhamuu qabu nyaata irratti deeggarsa booranaati irrattis damee keenyaanas jiran akka hirmaannaa godhatan dameen jiran hunduu akka hirmaannaa godhatan bajata gubbaarraa gadi bajannee akka ramadameetoo isin saappoorti gochuun dirqama waan ta'eef mootummaan kan qabu nuyi waan ta'eef hannu ijaarrateef mootummaan tokko kan nu ijaaruu danda'eef kanumaaf baay'ee labsiin keenya kanaan sooshaal responsibilitii kan jedhamu sun kanuma kanaadha. Bakka kufaatiin jiru irratti dafnee dura geenye bira dhaabbachuudha. Mootummaa bira dhaabbachuu mootummaan immoo waan gaafanne nu bira dhaabbachuudha. Nu bira dhaabbachaa jirtu. Galata guddaa qabdu. Jaalala guddaas qabdu. Kanaaf akkamitti hojjetama yeroo dhiyoo keessatti wannoota xiqqoo hudhaan nuti ta'uu laata jennu kana maashinarootaa fi waan kana kan ta'een alatti nuti dafnee isa sanirratti galchine hojjettoota dafnee calqabsiisu ogeessitoota adda addaatu jira. Isaan wajjin tiimiin koonistiraakshiniidha han dhaabbatanii jiru. Isaan san kallattii asitti gadi dhaabbatuman biiroo xiqqoo ishee nuuf mijate ta'e kireeffachuudhaaf peellisii miti nuti yookaan sheer kaampaanii miti nuti waldaadha gamtaadha gaafa fixetti keessaa ba'a. Gaafa fixetti keessa wanni jedha ergama isaa fixannaan achitti keessatti taa'ee hojii irratti akka hojjetaniif yeroon nu mijoofnan haalli nu mijoofnan iddoon nu mijannaan hojjannee kallattiidhaan waan gaggaarii isin agarsiisna akka nu deeggartan qofa oduu hin ta'in nu wajjin akka hojjettan isinumtuu akka raawwattan keessanuma waldaan keessanuma baay'isawee uumaa wanni hin qabu. Kanaaf
sheerii irratti makamtanii nu wajjiniin ta'uun dirqama. Iddoo hundaatti iyyuu hin jiru waan ta'eef iyyuu bakka baay'ee irratti hin jiru waan ta'eef iyyuu hin qabna baay'ee isaa waan ta'eef kanaaf hojii yeroo dhiyootti hin hojjennu akkamitti hojjennu teletooniidhaan galii amma qabnu hin qabnu gamtaa baankii Oromiyaa wajjinis hin hojjennu gamtaa baankii Oromiyaa wajjin hin hojjenna warreen nu deeggaran jiru asiisi obbo Tafarii Faanis hin jiru tiimiin hin jira tiimiin alaa hin jira tiimiin keessaa hin jira walitti finnee sirriitti ni hojjenna jechaadha. Caalmaa isaati irratti garuu nutuyyuu ammas kan dadhabu mati jechaadha humni kan keenyas kanaaf jabaannee ciminee yoo nuuf hubatne baay'ee bareeda ta'a akka sodaatamne oduu hin ta'in jaalatamneetti gamtaa federaalatti irrattis hojii gamtaa Itoophiyaatti irrattis akka federaalaatti dargaggeewwan ijaarames an calqabaati nuti baay'ee an calqabaatis nu maal akka dargaggeessattis qofas mati ijaaramnee waggaa tokko keessatti biiroo 17 banne bakka 17tti qofas mati atatamaan ariitiidhaan dafnee waan isaan jedhan hunda isaa gochuudhaan seera eeguudhaan labsii 985 muraa 2009 eeguudhaan kabajuudhaan yaa'ii yaamuudhaan mana mariitiin hoogganuudhaan miseensi waan baay'ateef bifa saniitiin inistiraktara keenya diriirfanne sirriitti deemuu irratti sirri of eeggannoo fi ciminaan deemna aayyuudhaan marfamee jira jechaadha. Isinis aayyuu keessaa tokkodha. Manuma marii gorsitoota jiddugala waldichaa keessattis akka nuuf makamtaniif hin qaadhimannaa jechaadha. Maaliif jennaan as keessattis innaa yaa'ii gaggeeffan bakka bu'uutummaa asumarraa filanna waan ta'eef bakka hundarraa waan ta'eef hundarraa hooggansarraayis miti hooggansarraayis wal makannee fudhannee deemne malee kophaa keenya hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf humna hin qabna hin hojjenna fuulduraafis hin hojjenna egeres hin hojjenna isin wajjinis hin hojjenna hanwaldaatis hin hojjenna dargaggeessa 780 ol natti fakkaata miti sidan kan 780 bale 780 olitiif carraa hojii hin uuma. Ani dilee miseensa 700 qabna jennee jirra sirrii. Sanii oliitiif hin uuma. Uummata naannoodha naannoo jiraattota achi kan ta'an sirriitti hin qabannaan walumaan hojjenna isaanuma wajjin hin hojjennaan calqabayyuu isaan godhanna garuu xiqqoo dhiibbaa dhuumaa laata boruuf nu shakkisiisaa kan jennu lafa san irratti tokko manni amantaa tokko jira mana amantaa laficha san awwaalcha fi kaartaan kan ture isa makkanameeti inni irraa ka'eeti kara keenyatti kan naanna'uu danda'e boruuf iftaanifillee isa kana hooggansi tokkummaadhaan hubannoo nuuf fudhatee haala kamiitiin gubbaadhaa sirreeffamee kara keenyatti waan deebi'eef haala kamiin hojjanna akkamitti hojjanna kan jedhu ofiifis taatanii pilaatfoormaatii baafannee waliin taanee yeroo itti wal qonnamnu yeroo itti wal agarree immoo waliin gamaggamnuyyuu isin wajjin hin godhannaa jechaadha. Hordoffii koree hordoffii yookaan boordii hordoffii reezartii kanaa qofa asiis isinuma keessa uuma kannee waliin taanee kan hojjannu ta'a jechaadha. Malee kophaa keenya kan hojjannu yookaan koreen keenya qofti as taa'ee kan hojjatu hin ta'u jechaadha. Kanaaf walitti hidhamiisaan hojjanna. Kara tokkoon kanuma uummataati waliin waan ta'eef bifa kanaan hin deemna. Kanaaf namni hin mul'atan arga, hin kaayyeffata, hin calqaba. Rabbi immoo itti guuta. Kanaaf rabbiin yoo qaban humna keenya yoo cimfan amma jennaan amma calqabuu taanaan amma calqabuu. Hojiin amma calqabamnaan isin hubachiisne jirra. Akka nuuf hubattan godhanne jirra. Ogeessitoota marsaa takka isinumti nu gargaartanii marsaa tokkicha ogeessitoota kan magaalaa kan maalu hundaa walitti fidanna. Magaalli fi naannoon waliin ta'anii akka nuuf hubatan Finfinnee irratti hin qopheessina. Guyyaa dhiyootti hin qopheessina. Achirratti erga sirriitti hubatame boodatti wanni editta yoo jiraate wanni itti dabalamu yoo jiraate erga itti dabalame erga hubatame adda bahee boodatti haa hojjetamu. Hojiin inni hojjetama isaan waan sirreessan haa sirreessan. Hojii garuu nuti haala duree dafnee hundarratti iyyuu mijeessuu qabnaa jechaadha. Yoom jiini kun amma dhumaa jirti ji'a dhuftuuf kana keessaa calqabne dafnee sochii godhuudhaaf itti qophaa'uu qabna. Yaa'iis qabna asumatti waan ta'eef yaa'iidhaa asitti hin calqabne bu'uura dhagaa buusnee naannoo irraayis Oromiyaa irraa akka dhufan kabajamoo pirezidaantiinis akka argamaniif hojjechaa jirra waliin haasa'aa jirra. Isaanis akka argamanitti federaal irraayis turizimiin fi aadaaf turizimiin kan Oromiyaatis kan federaalattis maaliif deeggarsa nuuf godhu waan ta'eef warri federaalattis waan godhan hin jiraata waan ta'eef isaan wajjin wal ta'uudhaan bu'uura dhagaa buusne bu'uura dhagaa buusna malee eebbaa miti eebbi dhumarratti ta'a jechaadha. Kanaaf bu'uura dhagaa buusnee wajjinumaan taane
hojiitti sin calqabne hojjechaa bu'uurri dhagaa bu'uu qaba malee bu'uura dhagaa buusnee hojjannaa miti hojjechaa bu'uurri dhagaa mijatu akkasitti deemnaa iddoon nuti tanaan dura calqabnee finne hin jiru galata rabbii hanqi balita shawaadhaa jiddugala gabaatii fi mana kuusaa biiroolee ja'a lafa mootummaan bulchiinsa achumatti nuu kenne irratti kaarii 1,500 irratti nuu kennanii mana baaburaa dabalatee ji'a 2 keessatti ijaarree finnee itti galchinee amma minaan achii kuufamee kan Finfinneetti ol galaa jiru. Hamboo irrattis karaa jiddugala gabaa keenyattis kutaa 7 ijaarree mana kuusattis ta'e suuqotas bishaanis galchinee mana shawaarii 4 mana dhagna itti dhaqatamu 4 ijaarree achumatti baasnee waan hundaa gaggalchinee bu'uura misoomaa haala mijeessineeti kan itti hojjechaa jiramu jechaadha. Mana barumsaas achumatti caffee sadarkaa tokkoffaa hamboodhumatti bannee amma barsiisummaa bareedatti jiru bifa barbaachisaa ta'e hundaaniyyuu deeggarsa mootummaanis nuuf godha bulchiinsi achittis nuuf godha isinis akkasumatti karuma keessanii waan itti deemnuuf boruuf iftaaniif misooma adda addaa riizartii qofa miti mana barumsaatis banuu hin barbaanne ijaaruus hin barbaanne banuus hin barbaanne sirriitti isin deeggaruus hin dandeenye uummatas barsiisuu qabnaan dhaloota barate oomishuu qabnaa jechaadha. Dargaggeessa gad dhaabbatee bitaa mirga dura duuba qofa oduu hin ta'in ol jedhee rabbiin laaluu kan danda'u gadi jedhee lafa boruuf iftaan dhumaaf itti dhaquu danda'u laaluu danda'us dhuumuu qabnaa jechaadha. Kallattiija hubachuu qaba dargaggeessi keenya jennee waan kaanuuf bifa kanaan hubachuu qabnaan. Kanaaf isinis akkasitti akkuma amma jirru kanaan waliin taane haala gaariidhaan ni deemna. Sa'aa 24 halkanii guyyaa itti dhiphannee ni hojjannaa jechaadha.